Filanoo biyyaalessaa ja'affaaf magaalaa Adaamaatti kagalmaan kaleessa buufata filannoo isaaniitti sagalee isaanii kennaniiru. Adda ibsaa jiraattuu magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Dambalaati. Filannoon keenya bareeda kan barana waaqa galannaa ga'u waggaa amma kanaan qabnee garuu ammarreessi waan hundumaa funu beessa. Waan hin argine jirra garuu waaqa galannaa ga'u galanni kan rabbiiti. Oma rakkoon qabnu gaaganu filannaa barii hanga ammaatti hangi keenya safara keenya nagaa shaggaarra jira oma rakkoon qabnu madrasee. Soostum saaxil ላይ የወሰነው ፓርቲ Obbo Tasfaayaan Gaasuu gaggeessaa buufata filannoo ganda dhaddacha Haraaraa keessatti argamu takkaati. waan nageenya wal qabatee akka carraa ta'ee magaalaa Adaamaa relatively magaalota Oromiyaa keessa jiran faana fooyyeedha. Haa ta'uutii magaalota Adaamaa keessaa immoo gandi dhaddacha Haraaraa keessattuu buufati 11 kuni buufati filannoo 11 kuni nageenya isaa tasgabbaadha. Almost security dha jechuun danda'amaadha. Maaliidhaaf ta'ee community board wanta jedhamutu jira. Mana maree nageenyatu jira. Manni maree nageenyaa sadarkaa qaxanaa kanaatti ijaarame baay'ee humna qabu beektotaan abbootii qabeenyatiin dargaggeeyyiidhaan kan qindaa'edha. Mana irratti rakkoon tokko kan jirre sadarkaatti waliin mallatteessanii deemaa turanidha. Durumaanuu kaasee akka carraa ta'e ani ayyaantaadha buufata kanarratti ramadamee innaan dhufu isuma sanan oon godhee qindeessuu karaa agarsiisuu qofaadha. Akkuma amma argitu dargaggeeyyiin hedduu bilookii tokko irratti nama ja'a jedhanii uffata calaqqisaa kana uffatanii haala nageenya isaanii tokkoon qawaan tokko kan uumamne hordofaa uummata gara filannootti gaggeessaa jirudha. Obbo Hailuu Yaaddachaa gaggeessaan buufata filannoo biraas buufata filannoo gaggeessanitti raawwachiiftonni muraasni jiraachuun akka rakkoo uumee ture himu. Wanni rakkoo ture mudate warra mirchaa ijoollee asfasaamii kanatti tokko hin xiqqaatan. Namni amma mufachaa jira. Yeroon saffisaan jiran isaan malee wanni biraa wanni nu mudatan jiru. Saffisa. Dadhabusan to'annoo jedha malee warri filannoo raawwachiisu kun isa malee wanni biraa wanni nu mudatan jiru. Gaggeessitoonni filannoo buufataaleen filannoo magaalattii keessa jiran galgala sa'a 3tti erga cufamaniin booda har'a bu'aa filannoo ifoomsaatti jiru. Ganama keessaa naannoo sa'a 11f walakkaa irratti waa'een sagalee adda baasuu sun xumurame sa'a 11 haga sa'a 12 jidduu jiru sanarratti wanti walii mallatteessan ragaan walii kenname qaamoleen dhimmi kun ilaalu walii mallatteessee qaboo yaa'ii qabachuudhaan firiin filannoo sun uummanni akka beeku kallattii kaa'ame amma duuba koo kanarraa namoonni ilaalaa jiran iddoo ifa ta'etti uummanni hubachuu danda'utti firii filannoo isaanii maxxansanii akkaataa kanaan kan raawwate ta'uu isaatiin. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Adaamaa.